adamna akka hin gaddaasti. Hatta ora akkana Moses Adama masa darbatti share godhe. Nakkamnaa jiru. Faamilii koo dhugaa rabbii nan yaade maatii koo kuma 133. Illee qabdaa jaarsa qabdaa jettanii showuu kiyya yeroo gabaabaa keessatti eegalu achirratti isinii deebisa gaaffii na gaafattan maraatu abshir nooruu tuubii qofa sabiskiraayib godhaa. Achirratti gaaffii gaafatame gaaffii na gaafadhaa jenna walitti fufinsaatiin natti xiqqaata deebii keessan isinii deebisuudha. Nooruu tuubii sabiskiraayib naaf godhaa namni 200 as jala jirtan nooruu tuubii sabiskiraayib naa godhaa. Asuma piroofaayilii koo jala jira waan ta'eef buulitaan akkana immoo taataaf godhaa giiftarootatti ispiritaanii jiidhu feetaa yaara. Wallahi namni baadiyyaasiitii na biraati bismillah. Kota deemta manna warri kan naga kota kamoon bitti abaaboo tokko naa kennu namni abaaboo tokko naa kennu as jala hin jiru taanaan namni ammas fi chaalenjii baname giifteerri isa jira yaa rabbi. Naan ta'u warri carraan kee booddi taana taphachuun barbaadu linkii galatoomaa kan duukaa ulfaadha. Namni bata koromee fi muumni bira jirtu akkulee na godha. Galatoomaa dhugaawwan biraa isin irraa barbaadu hin jiru. Yuutuuba koo nooruu tuubii asuma piroofaayilii koo jala gachuu kaastanii maali dabiliin dhufuun Dabiliin fixee bar. Inni biraa kun horii dhufa lamaan baay'atanii mee push godha. Tokkichi aboo kuduraa miti. Obanni TV miti kun miidiyaa moonii isti xiqqaadha. Miidiyaa kooti. This is my media. Gubbaadhaan jiraarra. Ani yaadamee rifeensa itti rifeensa koo wal bira galanii gaafa laalu kan ta'e fardaan harka namaa murte. Kan kun margaa jirtu akka Ani gammoon gara yoo dhiisne moonii. Baay'ee kullee uuman hiriidha guys. Rifeensa koote kaashiiti jettanii baay'ee suspensiin jedhee uuman hiriidha. Adeessa mataa kee miti moo? Mataa keedha miti moo? Beektu moo akka uuman hirii ta'e? Dhugaa mataa keedhaan sun Ani bara uuman hirii fayyadamuun sadarkaa tokkoffaa irratti hin argamu. mataa keedhaan nu dhiisii waliin qabati. Ofitti goombite. Ani biyyoo misuma ofirra godhadhaa isaaf jedhiitii keessa. Neerii jedhiitii qeensa jedhii yoomaan akka ofirra godhadhu rabbi guyyaa sana. Oomaneerii fi Maal manni sirra jiru uuman hirii miti moo? eetaan mataa godha. Nama sirra jiru uuman hirii miti? Dhugaa waaqaa mataa godha. Maal jenneti yoo? Uuman hirii. Akkatti bitanii jiru beekudha. Uuman hirii miti. Akkatti bitaa hin beektu? Dhugaa. Har'ammoo maal eegaltee? Mana rifeensaan banee barreetti gama tiktookoo kootiitti rifeensa akkaataatti rifeensadhaan barsiisaa jira biroo. Yoo naa adamte uuman hirii kiyya kana ofirraan buqqisan. Meeqaa yoo si adamte? Kuma lamaayyuu namoota rifeensa uuman hirii kana ofirraan baasaa odeessuma kee fuulduratti. Yaa Rabbi amma dhagaa lakkoofsa giifteeraa fudhadhee bilbiluufi. Dhugaa kee uuman hiriidha moo rifeensuma keetii jettee na gaafannaan uuman hiriidha dandeessee dhuguma jiru fudhadhee jechuudha. Soo yoo baruu barbaadan immoo namoosisa. Haala moosisa oo namoosisaanis ittiin agarsiisa. Ofirraa baasee. Dhugaa
Itti naachuraalee. Guys, ilaaluu barbaadu moo Kan biroo canni ilaaluu barbaadda? maal beekan yoo agarsiisee arguus tokko. Biqeen tokko. Mataa ishee gadhee rifeensa ishee akka ta'ee fi uumeen akka ta'e itti himti guys yalla tabiskiriin koppiliik ishee Tatan godha. yaa rabbi yaa maarame nama kuma lama lama Mana rifeensa jalqabee dhugaa waaqayyo. Mana rifeensa jalqabee har'a maal godhu gaa'ee jira eegannaa tokko waan ta'uu dide tokko deemu waan hundumaa jalqabayyuu mootummaa galatoomaa. Namni keessatti baay'ee gama qabu waan takka qofaa namni kaa jedhe yaaduu qabu amma dandeenyetti waan baay'ee yaaduu qabdu kan qofaman beeknu waan ta'eef namoonni tokko fakkeenyaaf doktora otootti doktora qofaan itti fufuu qabdu umurii kennutti doktorummaa waan addaa fufuu qabdu hojii biroos abaaboo lama naa kennaa mootu mana dhaggeeffattanii silaa gaafa naasa'u na dhaggeeffachuu baay'ee tokko jaallattu nan beeka kana abaaboo lama naa dhaggeeffatan kan Kaanis galatoomni. Baay'ee kana jaalatan nan beeka. Otoo irraa dhiisee sin taa'aa oolee akkasiitan nan beeka. Abaaboo tokko osoo jirtanii. baay'isa weerraa akka carraa qabdu beektanii moonii Yoo jettu. giifteerra hin jiru akka hin gaddaa miti silaa gochi midhaan keessi hojjetan ture Harri guyyaan isaa maaliidha? Harri guyyaan isaa maaliidha? har'a guyyaa kana galateeffachuu qabda tiriisii Harri sirrii keessatti beeku. Namoonni dhufee amma ijoollee beekala koo. guys tabiskiriin taphamu Sirnaa godhama. Sheeriin godhadhaanis. Wanti sheeriin godhadha malee bittinnaa godhadha. Sababiin isaa boonii faana jirta. Nama daa'imni isheen kan jedhe yeroo jalqabaati waara qaatiin kan na dadhabanii na dabamu jedhu ofiin bula. Nama meeqa na dadhabanii adamuu fi didee aca barbaree bahu baala bobbocaa dinqina goote dhugaa waaqayyoo inni baanfatu kifiin jireenya irratti hojjette. garmaan guddina ayyaam boonitta ayyaam queen jettaka walii qaba Boonii ta'anii ani barbaade yeroo nama adabu gaafa cakkane jechuudha. Badaadha dhugaa dabbiin qabu. Sammuu si hidhees takaalee si gallakkisa. San barbaaddee miti. Tartaan godha. Callisaa kuma tartaan godha. Rifeensa kana amma gumura. Maali ijoollee dhugaa rabbii ani bara rifeensa namaa dhahaa jiru eegee fardaan dhahaa jira akka namuraa jira waan ta'eef. guys Farda waan dhahaa jiru jechuudha. Kana bara dabarsa. guys kula arne mataa ishee kanaamoo reefii mataa rifeensa ishee beekamti himtoota akkas gooti carraa qabdi akkas gooti carraa qabdi eenyutti bilbila My family. Oh, warri asiin hojii jijjiirtee naan jettan eeyyee hojii jijjiiree rifeensa. Baay'ee ogummaa rifeensaa miidhaan qabaa. Rifeensa kana tokkosuusaa, wiigiitti qaxxaluus, duwwaasaa tolchuus, luucessuus, farrasuus nan danda'a. Ani waan ani dhugaa hojii hundumaa nan yaala baay'ee. Rifeensa amma mana rifeensaa waan bitatte ooluu baradhe hojjechuu nan danda'a tokko. Wanti Simooni qofa kanan xumura. Maali kariifattu? Amma rifeensa jabandaa qofa fakkaatu kan argitanii maal gochuufi? Maal yaaddanii? Kanaafuu ogummaa tokko qofa irratti fayyadameena. Ogummaa baay'ee yaala. Arraba qofaan dubbachuu miti ogummaan koo harkaan illee waan baay'ee dalaguu danda'a.
hojii miidiyaa keessatti editingii nan danda'a, kaameraa waraabuu nan danda'a, suura kaasuu nan danda'a. Teknooloojiin hojjechuu ogummaa keessaallee ni qaba. Kanaafuu hundaa yooniin dalagaa jechuudha. Namoonni keessaa iyyuu hojii miidiyaa eegaluu barbaadan foormaatii sagantaa akkamii irratti hojjechaa yoo maal hojjedhe na baasa jechuu barbaadan isaaf shirra. Ijoolleen si yaafachaa jiran eessaa ba'uu barbaadan namni baay'een na yaafata maa inni ilmoo gaafa badee muunii waddi maaloo laayivii kootu jettanii natti barreessitu dhugaa booni har'a nama sadii natti barreessa. Jeetina laayivii seetu malee. Amma jira. Inna kota tattabiin godhaan jettu duri warra sitti barreessanii. Maal hojjenni itti dubbatan ofii isaanii naan ani badee baddee jedhu naan ani dhibba obuu dubbatu. Saba koo qestii weelkaam. Tattaafuu waraaboo hojii biyyaa akkamiin. Gosa rifeensaa naa barreessaa tolfannaa rifeensaa kagubbaa gosa meeqatu jira. Naa barreessaa maqaa isaa natti himame. Obboleessi koo qaali maal jedhee beektaa? Akkatti jaalladhu moonii tanaa jedhee. Maaluma godha maaluma akka akkasii jaalladhaa naa jedhee dhugaa. Akkas baay'ee si jaalladha anillee obboleessa moonii jedhe kaatisi dhabi. Baay'een si jaalladha obboleessi biyyaa jiraadhu kan faatu. Yoo dhuguma na jaalatta ta'e immoo mana moonii bahee kottuuti na biraa laata godhe. Amma akka wal gargaaraa jirtaa. Foloyinaa deemsi jedhini. Ibsaa koo bira deemi sifa deebisiif ishee ibsaa jedha. Bira deemi achi manas. Kottu welkaam. Garuu achitti dafee ishee. Kristiaan laallee taarikee kiyyaa akkamitti fakkii qabshir akkir dhugaa waaqayyo yuutuubuma koo qofa nooruu tuubii na guddisa. Mi'a nooruu tuubii namoonni 92 na bira jirtan ookii ibsaa akkamitti fakkii tuubii namoonni 90 ol na bira jirtanii itti maallaqaa gootanii dhuguma na jaalattu ta'anii biyyoota keessanii nama shan ilaalaa baay'ee saame nama shanitti ibtanii nooruu tuubii yuutuuba moonee subscribe godhii jettanii walitti yoo ibtanii ani dhugaatti jedha ila anna badhaasaa gara badhaasaatti deemuu koonoodha namni hiriyaasaa subscribe goositi shoot godhee naa ergi badhaasa argataa jechuudha. Chaalenjii kana naa hojjedha. Challenge. Sababoota gara badhaasaatti deemu baay'ee thank you galatooma. Firii miidiyaa eegsisuwaati galatoom. Ani kan jedhu namni 25 jala raftan kun tiraasiin isinii mijateera. Good night. Nagaan bulaa. Maali? Isa hojii kaasa mana bitteefi. Aiko maali beeka geeffi kootaa taphee godhanii jedhanii taa'aa koo. Akkamitti tolee akkasitti hojii kan kaasa mana moo kan foon kami waan guddaan irra beekalessa. Maaltu ta'e? Mucaa tokko caawwaataatu biraanke dhufee ani hin beekne guyyaa sana biraanke si taane walumatti waluma goggoraa turre malee ani si jammaa biraanke hin taane anis isa biraanke gochaa innillee biraanke na godhaa ture so fuudhee samiin hojii godha kaleessa animmoo akka carraa karaa laa dhufee dadhabee boqochuudhaaf amboo koo deemee amboo koo diigatee ciisuudhaaf kan ciise beekte gaafa inni nyaatatti ciisu miidiyaa haaraa kan tolfii nama maasitu ta'e dhugaana namni akkasitti namni maasoo dhalate har'a jedhee aboo ofirraa hidhee rafuu waan barbaaduuf amma naa sobsiisu hin namattu abbaa barbaade waan ta'e bilbila hojii dhiisee waan barbaade waan ta'e jedhee saayinatti godhee ciise. Gaafani irra dammaku diskoolii kan taa'u bilbila korra jira. Uumama kottu diskoolii. Uumama kottu amma bilbila qabatee diskoolii viidiyoo baay'ate diskoolii akka fakkeenyaaf guyyaa guutuu yoo raadhe faamilii hojii maal waan ta'eef.
Miskoolii kudhan hin caalu yookiin 5 hin caalu ibsa galatoomii achi gaafanii nan deebisa moo nan dhiisa amma kana abbaan barbaade yoo hojii arjantii ta'e bilbilli haaraa natti bilbilama so abbaan barbaade haa bilbilu abbaan barbaade haa dhiisu nama tokko hin deebisuu itti dhiisee hojii kiyya birootti jedhee gaafa namas dhufee bilbila laalu bilbilli sababuu ammoo ajaa'iba miskoolii jechuun ammas deebi'ee yaa rabbi kiyya maaltu dhalate har'a wayii dogongoraan feesbuukii irratti bilbila qofaatti asii maxxansi akkamitti eessaa fidanii namni amma kanaatti bilbiluu jedhu maaltu uuma bilbila garaagaraatti akkuma caalaa ta'e kan ofii tokko jalaa mana kudha laffee tiiktookii gaafas kennu chaanee irratti saala walakkaa gara sanitti dhiyaateera. Namni ilaalee sana nama kuma 34 ilaale. Mucaan gaafasoo akkamitti haasa'aa beektaa? Ilaa akkanatti haasa'e. Argite ammas iskiriinii isaa piraayiveetii otoo ta'e hin mul'atu. Iskiriinii abbaan barbaade argee achirraa lakkoofsa koo galmeessuu danda'a. Lakkoofsa koo tokko immoo achumarraa galmeessee bilbila mooneef beeksisaa jedhee koomentii irra godheera. Anguti kiyyana garee gaafan argee dadhabee cawwaqaa bilbilee dhugaa rabu. Alaabaa isaa mul'ata. Namni baay'ee bilbilee jala akkasii suuraa beeksisaati. Nakki dogoggorte har'a gara bilbila koo hidhee bule akkanatti irratti bilbilee. Nama ta'ee gaafan banu bilbilee tokkonnaan iloo jedhe moolee bitee naan dogoggortee ta'e. Balakkistuu baay'ee. Sagalee gosi jijjiirri mooneef miti dogoggortee itti bilbila isaa fidee bilbila irraa jedhee maaloo lakkisuu maal ta'ee jedhee natti waqabuu gaafa galu tiiktookii cawwaqaa jalaa fuutee natti bilbilaa irra gaafa jiru Baay'ee jaaru beekuudhaas waan ta'eef hin laalle innis beekee miti bareedu erga dhibbine akka mul'atu argee malee hin barreefnu osoo bareefnu wanti hin godhu poostiin godhu hin beeka waan ta'eef mucaa bira baay'ee waliidha. Amala qabeessaadha nama akkas wannoo miti of gatee namarratti illee dhiibbaa uumuu cawwaaqaani. Akkanatti ta'ee waan nama dandeenya kun mudannoo kiyyaa namoonni jaallatanii gaafa bilbila nama yeroo tokko bilbila warra beeksisaa hojjetu yeroo baay'ee namni bilbila isaanii kan maxxansa feesbuukii kooraan amma isaanii kaati 24 guutuutti bilbilu mooneet miti haala kaati bilbilaa hin jirtu ati maaf kaasta jedhanii nama hojii arrabsu. Gabaa wanti jaallatanii akka adda ta'e na boonsa. Adda baafadhaa garuu. Duraanii karaa darbanii yeroo bakka argatanii kanaa asirratti eessa baddee jira tofee koo akkamatti jirta maqaan keedhaan. Namni 65 jirtan fuula ina godhaa fuula isin hin deebisa. Tap iskiriin gaas tap godhame. Maali yaani si wanti jechuun dadhabee rakkoo. Itu murreeti mataa ammayyuu. Murreen jedhama mataa rifeensi barakkatee jedhu malee. Antu murreen jedhama achi akka mucaarraa dhumuufi. Barakkatee. Rifeensi barakkatee jedhu. Hindi bisna foloi godhaas. Namoonni 70 jirtan foloi godhaa. Maal yaabreessa lafa. Sila turanii giftiroonni garuu yaabichaan immoo hin jirtu miti. Ani baay'ee kanaaf giftaruu isaanii gabdee gabbiin dhufaa. Giftarri kiyya immoo tasuma dhufu beektaa bakka akkaadhaa bara giftaroonni kophaa jiru. Itti seeriin godhu callee tapha kiyyannaa dhufanii arganii baraarii bakka akkaa kana darbatanii deeman. Gaasisti taasisan godhaa miti biyyaansii kun godha galchaa. Durbii maal ta'uu fiddee roota jette gurbaa tumiin jedhamu addoo jedhamu amaamoo duftati. Nuyi mee nama barreessu. Maal jedha waan wallee qabaa qara namni tokko waan haa ta'u sin beeku. Maal jedhani beektaa?
Gamni waan dubbatu beekaa. Gamni akkatti dubbatu beekaa. Gowwaa waan dubbatu qofa beekaa jedha Oromoon. Egaa gowwaa waan dubbatu beeku qofatu dhufee waa jedhe waan jette amma yoo deebitee dhiisatti nuun kennine gaardota baay'ina jala jira. Lookiif niyuutiidhaan kan asii kaasanii saniifuu sirreessi barreeffama kee daddan. Rifeensa kan dhaabuu moonii hojii taate moo misee kiyya. Faayidaan ani ni fayyadamu akka guyyaa jedhee Bonnie and Bonnie bye good night. Guys, have a balama banana chuna daba. Ababo lama madapa. Romi kuti kichi sumber badana. Ya balapko. Thank you. Oromo kabalan namin kabdije. Awat tu yes dan guys, ada bingung pada surat lama paisa. Amma lama paisa guys. Guys, lama paisa banana chuna mohon ada pi kabar guys. Mama jam. Thank you. Jangan itu gitu kasih kok. Esa tena jalan mati hulfa ko buat siku ko. Tugar bebaya si ada reshiba deko. Guys, lama paisa wae ni mau si ada bunda lebih belakang. Kita mari lama bertembak di kampung di Rupanja awal nagakatan. Nuru multimedia baca mata sentori bagi. Naga guys. Nuru turi subscribe udah hancur tani. Foto terus kamutan Instagram. Bahkan apa? Bahkan update cara kan hargen. Maka kata lali. Aku cara kan kabdu. Udah mulai kabdu. Oksidi macam ni komenti berisi nama dia. Aku cara kan soal kan. Jadi tu macam saat ini yang bertindak kita berkata juga bercuca. Lu mau lihat nama aja. Komenti ke sih kasu. Jolle wari moderator kabda yang pasina. Bakka talaale asee kun namni hojii keenya beektee kun beekumsa ogummaa kee mul'annus dubbannus ofitti warra boonudha malee warra ofitti qaana'ee callisee otoo kunuunsi namaa naan qabaatee namaa jala tiktokii namaa jala deemee komentii barreessu sigalee bakka kennaa miti ittiin tabaayilaa ittiin qabda namoota ilaalcha nageenya qaban gara koolleetti akka jijjiiran godhuu qabda callisee bira darbuu qabdu kan nu balleessee yeroo walii balleessinu yeroo walii lollu barbaachaa wal deebifachaadha kan itti deemuu qabnu malee yeroo akkasumaan jedhe kaaraan bakka salaalee amma barreessitee dhufte yoo jaartii qabaatan jaartuma keeffaan oolan bal'u. Waan ati ofii kee beekumsa guutee isaan fakkaata beektaa. Baay'ee warra akkasitti barmee dhufanii komentii irratti barreessitanii warra uumama isaanii gadaantummaan itti dhaga'amu warra ofitti amanamummaa hin qabnedha warra hojjetullee dubbatullee irraan barannedha maal godhan warra akkasii dhufaniitu warra hojjechuu danda'u warra mul'achuu danda'u duubatti deebisuu barbaadu soo warra akkasiitiif bakka kennuu miti ittiin beekamudha si galee callistee laattee dhiisuu suuti. Baik guys, Mohon sekali kau fulusi malu dan iruci di dalam cukup Mati tu tahu. Aceh. Bisa oleh bagi anu ya misalkan apa itu nak kita. Magari sahaja. Bisa garana. Dawidi sagarana ban. Enjo. Warna ka warna sana agak turun makam. Ya. Mohon share boleh dah bagus. Boleh dah share boleh dah guys. Tahu kau dah mesti nama sedih. Saya ni bodoh kabar balik di sana di sana.
Kau yang cari dibata dibata. Ege kau jiraan kamati cerita argame namni sagaltama jirtu taatan kun adalah marame malu taani oduu geeffatu Dibata dibata. Akan aku nuna orang mau buat apa itu makan nama dia nama saya. Sambodo dan akaba tidak ada sambodo kali ini. Yo ammo da tun jirga kano a faranti no shi da samboda politik situ kembali mantu biyana bahasa gitu guys da boni ya aku ga da fa waka kan neighbor mari ko dari aku ga da fa baay'ee tinggallee adaraa marame wilu guys ta'uu godha nama sagaltama keessaatti nama baga shanis faranti kamu bahkan kau amma kasa wari moderator kan bakka kasa fi bakka di sini ya mem ababu to kona kenna hawa tokko ababu to kona kenna to ni gara to lakini wari sina guys one hawa tokko guys ini nama sibba keessaatti hawa tokko dhabe abdi thank you so much galatoomi qabu Mooni si garuu gaafa nama dhibba keessaa hawa tokko dhabdu ishee miidhagfoon harmee Kadang tidak ni tu, ya itu mak tu mereka. Ewa, guys nama dhabe apa itu guys? New York Nama apa ni guys? Kata pun dah mereka. Ada guys double guys double wallahi namni baay'ee shan turtanii jechuudha rafa bakka tabtabiin gootanii ispichaalenjii bantanii waayee akkamsi jaallatu garuu Hormon amma bakka na jaalatani. Ikaw mo kaya tambari bakka yung biray. Ikaw kan sini jala. Kabaja jaalala uummanni kiyya naaf qabu. Ikaw mo kaya tambari. si adabuun fedhanii bara Akkana dabamu dhugaa hin fedhani. Har'aa fi miti dhugaa namni kana dabamu mana eessaatti? Mana asii fa'aa. Mana jiramti. Mana sirriitti yeroo taphattus yeroo mana ofii bulaa fa'aa. Ijoollee waliin yeroo taphatu akkan dhugaan siin jedha. Kennuu dadhaban taabsaabii dhumaan na hoosisu. Baay'ee jiru. Wayii hojii koo koo. Qeestii kiyyaa akkam naa jirtanii. Nagumaa miti. guys taata godha akka moonet keenya ol naa galchaame nu giddu taa'uufi guys taata godha daraamaa rabeeree uummata fikir subscribe Wayii. Wayii kiyyaa akkamii. si jira Wayii akkam jirtu. Ati nagaa faatu dhugaa waaqayyoo maal asii godha akka wanti miidhame isa guddaa jedheeraa jiru. Wayii dabalee Oromiyaan isheen caaltuu warri goloo gosaa kan iskeleesoomaa warri nootuu fi sabiskiraayib godhaa jirtanis galatoomaa argitan illee naaf jira haasaa kan teenkiyuu hundi keessan dhugaa hedduun sii kabajaa hedduun sii jaaladha faadhaan bukeessan warri goloo gochaa jirtan warri taabsaa godhaa jirtan warri isheen godhaa jirtan warri koompileetii gochaa jirtan warri nooruutii fi faayil godhaa deemtanii sabiskiraayib godhaa jirtan hundi galatoomaa. yes queen moonii fudhadhe yes Sekarang berarti beragam. Ini
Ati bara nama Winnie fudhata gallarraa fudhateedha. Winnie shammiidha. Winnie kan immoo Ayyaana kun gaafa siin jedhu kun dhaabanii deddeebi'e. Biqee kotee soomata. As a baby girl at all, no one who will pay the big barreessuu kaasee ni kataba. To be this community. Barreessiif subscribe haa godhan deemanii namoonni jaatamni na bira jirtan subscribe godhan deemati. Bigo! Ila tokko lama sadii akkuma kanatti qabaraan deebi'aa si'a sadii qofa kaza lakkaanii jiru tattabii. Ela kunos ni katabee jira. Ila asuma jira profailuma koo gadi fuudhan wayya ziizoo yee akkam nagaa keetii welkaam. Profailuma koo yoo tuqqati tuqaaftanii profailii gala sagubbaa jiru kana tuqqaniitu yoo gadi tuqaaftanii irraa galatoom. Nuubii ni argattu. Wayyee. Yaa. Thank you galatooma hundi keessanii. Hundi keessanuu ulfaadhaa. Share godhaa miti. Share godhaa share. Guys, kuchi bidigina jechiisa roobee mormooniitiin tapha skiriin tap. Namni torbaatamni jirtan. Baay'ee namni torbaatamnitu si'a taphabii godhe koo sadiin gaafa baay'isu meeqa dhume lamaaf wayii. Nagalchimoonii. Mana I took last week, not too long. Yeah, I know. Okay. Thank you very much. Yes. Thank you. Alhamdulillah. I guess you in the chat. Mana ciisuuf deemu manni kiyyaa maallan jedhanii islaayidii gadiila sira kiyyaa dabalee ciisuuf ture. Beeksisa dhufaa jira jecha. gadi challenge ama balaa. Hawa kudha biraa kenna. Guys, hawa nama shantama keessaa abbaa lama gaafannaa busheemiin ta'u sheemii guddaadha. Hawa kudha manaa ta'a. Yeroo mi'aan galatamu namni biroo tokko. Namni biraa. Amma ani maaliin godha uummata kana? Uummata mataa. Wiiniko nana dabdu macam ganaa kuma fi basagaltu siapa nada buuf. Guys, bakka qurxummii tokko itti kennaati nana dabamaa fi qurxummii tokko kennama. Galgala irraatii godhatte Menurut tahu jadi itu negara, anyways, nasirkan kami. Ya, Rabbi, ya. Guys, tetap good. Dama kok. Itu kurang. Minha amiga tuh untungnya ya dikasih pakai si Amin. Wah,
Mina eeggachi keessatti jettaa gaachuma joon. Namni mi'a asirratti tokko barreessaa namni deemtanii nooruutuu subscribe gootan. Barsiisaa. Wayii barsiisaa. Jirta akkam? Dhugaadhaa hojii tole harrafaa harkasaa nama kan dhibbaaf soddoma oolu faamii dhuguma subscribe naa gootaniif galatooma dhugaa waaw lookuun tala oromiyaa okay ayyee galatooma dhugaa subscribe Guddina balama ta'ee kan kee. yes Kees kennaa fi kuma lama nama dhaqee koomendisii barreessee dhufee ayyee galatoomii maarree maqaa kutuubii kee nooruutuubii Profaayilii makoo gadi cuqaas kun jira liinkiin si geessa gara yuutuubiitti. Yuutuubumatti si geessa gara profaayilii koo gadi cuqaas ta'e. Okay, yaasi. Gashtii koo sin jaalladha garraamii koo. Thank you. Naaf galatoomaa rifeensa fittee moorii mucaan gaafa deemtee gurabdeen kukkubbaadha baay'ee rifeensi ta'e maqaan isaa kukubbaa jedhama. Kukubbaa jechuun iddoo shan iddoo baay'eetti iddoo jiraata kan inni dhahamu kan qal'aa yoo ta'e immoo egaa maqaa baay'ee qaba gaa kukubbaan jira adda jaleen jira gombisaan jira ampooloon jira qoxoxxoriin jira ishimiin jira. Gombisaa sana na jaalladha. Gombisaa sana na jaalladha. Gombisaa beektaa dhugaa rabbii namoonni as jirtanii jira gaafa rabbii namni beekannaa barreessaame tolfannaa rifeensaa waan naannoo keenyatti jedhaman naannoo keessanis haa ta'u abaaboo tokko dafa tolfannaa rifeensaa jechuun beekaman abaaboo tokko namni naannoo Girmaa wal qaba. namni beekuun jiru abaaboo tokko bubbeerrumaan darban kaatira sirraa malee cabbuxxummiidhaan asiin miti. Abaaboo tokko yes taane kee kiyya galatoome thank you. Tolfannaa rifeensaa maqaa isaa siniin jechaa tolfannaa rifeensaa naannoo keessanitti beekaman rifeensa akkaataatti dhiyaatan gosa rifeensa dhaannaan jiramti. Ati okay miiyyee galatoome. Hayyee namni lamaan baay'ata guys. Lamaan kan inni baay'atu. Intala kanarra kuma lamaaniin sun agarsiisa. Kuma lamaan. Waan kuma tokko kennaan kuma lama ta'a jechuudha. Dhugaa waan keewwanii nama jaataman na bira jira qabu. Eeggadda kuchilli. Dikkina hojjechuun kan immoo har'a waan ishee gurra argitu sila. Siina jedha. Kuma lama Sifaa ta'a. kennani. Soolatti maka namni tolfannaa rifeensaan beeku. Qoxoxxurii bakka sadii kan godhanii. Maal jechuudha? Qoxoxxurii beektu? Qoxoxxurii. Qoxoxxuriin maalidha? Maqaa afaan Oromoon qabu. Adiyyoo akkasumatti beekama. Isallee akkasii. Qofaatti kan wanti godhan kaa qofaatti kan dhaan. Tokko tokkeedha. Yes, tokko tokkee. Curii jedhama. Curii jedhama. Aishi galatoo. Curcurii qoxoxxuriin sun tokko tokkee. Isiin dirribiin immoo wanni dhagaa gombisaadha. Walitti ilama rifeensa akkanatti qubaan wal keessaa fuudhaadhaanii fi walitti gombisaadhaan jira. Inni gombisaadha. Inni walitti ibsuun dirribiin natti jette sun gombisaadha maqaan isaa. Walitti gombistee dhooftaa feestuun. Itti qabunii. Kan biraa maalidha? Bakka Wannoo sadii beektaa? Asaasiraa beektaa? Asaasiraa. Namni asaasiraa beeku naa ibsa. Asaasiraan akkamitti dhaabama? Qaraqaa fa'aa beektaa? adda jaleeni akka Tigireetti dhaama. Garuu urjii fi asaasiraa namni beektan. Riidii nan badhaasaa namni asirratti
jechuma sarara sadiin ibsi asaasiraa fi urjii. Keessayyuu rifeensi kun yeroo dhugatu. Urjiini asitti as bukkee geengotaatii asirraan kaatee akkas dhaamtee hundi ishee naannoftee dhuftee dhaamtee sitti geengotaati. Taayimii na eega. Nagganne asaasira urjii. Ani beeka dubbadhu kaabontu beekamu. Namni beekan barreeffama. Nama asaasiraa fi biiftuu naa'e. Nama asaasiraa fi biiftuu. Biiftuun asitti geessifti. Akkaataa urjiin rifeensi urjii akkamitti dhahama. Eessaa tokko dhaame. Wallahi urjii kana yeroo hundaa addaaman asitti wal geessee dhuftee hundi ishee. Hammuurratti moo cinaan tokkotti? Bukkeetti. Asaasiraanoo? Asaasiraan beeku. Namni beektan barreessitanii moo tolfannaa rifeensaa? Bakka uummanni irraanfatee jechuudha akkaataa shurrubbaatti dhaabatu. Manuma rifeensaatti waa hundaa wanni silaafuu erga uummanni hirii dhufee erga wiikiin kun dhufee callisanii akkatti toletti malee tolfannaa rifeensaa ammayyaa osoo hin ta'e kan aadaa kanatti dhahaatamu san gombisaan, kubbaan, iddoo shaneen, iddoo jeen, cimmisaan, urjii. Mani baay'isa bu'ee amma kun namni jechuudha. Namni mataadhaatu yoo jiraate. Kan boleh memutus ke Kanada malu. Akkuma kookaan kana moo waan godhu dhabe nalla isa labisa gombisa gombisanii kana kaawwattee asii agargaa jirtu maal rifeensa akkanaan jiru maal taate kun firii uuman hirisa firii isaan kakkuun. Wallahi kan kee nama nu'an mataa keedha. Jettaan nama Hin amantamu abaaboo tokko kan amma rifeensa kiyya ta'eef hin taane rifeensa kiyya ta'eef hin taane gaafa 2000 namoota teenkiyuu koo gaafa 2000 namooti gargaarti. dhugaan mataa kee rifeensa kee saba tokko. Maal isaarraa maaluma calali gaa saba tokko. Lamaan baay'ata. Inni dhufaa jiru. Amma naaf qophaa'u. Amma itti naaf qophaa'u. Boorii taa'etti. Lamaan baay'ata baay'ee. Mooniin si fudhadhee baduu tiktookii kanarraa. Yoo fudhattee baddaa. Wallahi komentii keessa tokko akkoo nama bohaarsa. Tu jireenya guddii ta'e nama fudhatanii badu guys. Silma si fudhee baduu jaalala keessatti. Amatiin adamuu fi 1800 si hafe baqqatti guutaa fi guys na dadabamaa. Live body kun arguta. Guys. Hatta body kun kan sin argan jira. Silaw. Kan marga fondi ma qayyuwati jedhan sana wati taitoo sana nyaate jiru salam komsa sana. Shaman ini maju erga wanne kun dhufee namni gatiin olaaf gatiin re'ee gatiin lukkuu dabalatee. No isaan matutu irratti gaafa namni si nyaatu harreen biraati waa jettu bichaanee geema dhuggeessuun beekamtu ture.
Rakkoon qabu wanta biraa ajajannee nyaanna. Wanti yeroo ishee mara dhabbii cumboo cororsa akka wallaggaatti cororsaa jira. Beeku isin biratti maal akka jira? Inni jiraachuu beeka. Isa shakkii tokkoof mamii tokko malee siin beeka. Isas baay'ee jaallatu. Sabraawo. Dhugaa waaqaarree qalanii gurguruu eegalanii boonii. Dhala simboo bakka alisii biyyeessa sammaqaa guutate. Sabraawo maal irraati dafii naqu galmeessaan jira. Cororsaa waxii handaanqoo Waan biyya keessaan jiru ni waliin handaanqoo. Sabraawo qixxaa warqee hoo. Qixxaa warqee badaa miti akka sababa biyyattu. Ammichoo fa'aa. Jaalladha garuu badaa miti. Ancooti. Abaa ancooti siin jedhe ammichoo siin jedhe maanni ammichoo. Maal hammatu? Ammichoo maal? Ammichoo maal? Ati qixxaa warqee nyaattee akkamitti ammichoo wallaalti? Hin beeku. Beektu maqaa biraatti waamuu danda'u kaa. Gaafa warqee duwwanii ka'anii jala isaatii hambisanii kan affeelanii nyaatan maal jedhama? Ijoolletti maa ammichoo waan ta'e aannan baaduudhaan nyaatti hin bittu? Wanti qixxaasallee cororsaatti godhanii irra keessa isaallee itittuu godhanii achi immoo cororsaarra godhan. Ashi qoqqamaa bittaa? Qoqqamaa bittaa? Guys, gol. Bila video gol. Foon harree gaariidha. Foon harree gaariidha. Moon Mori. Itti gaaffii maal jette? qoqqamaan siin jedhe. Aqilee milkaa. Qoqqamaan beektuu? Ay, nama dhoobo. Nama miidhagdee dhugaa rabbi. Nyaanni ati biyya kana gaafa dhufte nyaattu qoqqamaa, dhanguu, ammichoo, kochee. Kochee hoo beektaa? Kochee. Aqilee welkaam akkamii? Jiru sagaleen kee. Mayyumoo? Ayyuu koo akkam jirta maana jalaa baddee? Maal haa bilbiluu diddee ayyuutti? Baay'ee illee biziin ture ammoo deemeen ture achiin ture. Yes. Isaniif si jalaa badeen akkam? Boonii singawii an dadhabeera narra. Shingaa baqaa shingaa ani illee bahuufi.